naannoo Oromiyaatti godinaalee oomisha ruuziif haala mijaa'aa qaban keessa godinni Jimmaa isa tokko. Godinichatti kanaan dura oomishni ruuzii hin baramne ture. Haa ta'u malee waggoota muraasa darban keessa hojiiwwan hojjetamaniin bu'aa damicharraa argameerraa ka'uun abbootiin qabeenyaa osoo hin hafin misooma ruuzii irratti hirmaataa jiru. Hektaara 163 irratti ruuzii oomishaa jirra. Akkuma ilaaltanitti ruuziin keenya barana bareedaadha. Egaa booda kan walitti qabu karaa walitti qabuutti deemaa jirraati. Qonnaan kun qonna haala gaariirra jiruu fi oomishtummaa isaa waggaa sadaffaa kan keenya erga jalqabne hojiin kun haala gaariidhaan hojjetaa kan jiruu fi bu'aa gaarii sirraa argachuudhaaf kan socho'aa jiru. Bara lamman darbe sanarraa bara kana garuu haalli gaariirra kan jiru ta'uu isaati oomishtummaa keenya haala gaariidhaan dabaluudhaaf kan socho'aa jiruu fi haala gaariirratti akkuma isin argaa jirtan waan mul'ataa jirudha. Godina Jimmaatti misoomni ruuzii oomisha argamsiisuun dabalatatti dargaggootaaf carraa hojii uumeera. Kana malees wayita misoomni ruuzii godinichatti eegalu rakkoon gabaa kan ture yoo ta'u ammarratti rakkochi furamuu danda'eera. Gabaa rakkoo hin qabnu. Gabaa ruuzii xaafii akkuma xaafiitti ilaali. Xaafiin gabaa qaba. Gabaa xaafii faana qixxee deemaa jira. Asumatti gurguraan nuti iddoo tokkollee feeneen geessinu gabaan asuma dhufa. Gabaa rakkoo hin qabnu. Ruuziin gabaa rakkoo hin qabu. Barreen gadaa muummicha ministeeraa keenya gara kana waan dhufeef rakkoon keenya maal akka ta'e tokko lama jennee waan ibsanne achirra dhaabatamee gabaan akka muuxannoon naannoo kanatti argame Oromiyaa guutuu keessatti bal'achuu akka danda'u, Itoophiyaa guutuu keessatti akka bal'achuu danda'u sanarraa qabnee gabaan yuuniyeeniidhaan nurraa bitanii yuuniyeeniin moorii 200 nurraa bite namoota biraatti bitatanii wanta kan argine achirra dhaabbanneeti alana misooma kana bal'isuu kan fudhate jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa obbo Mahammad Xahaa Abbaa Fiixaan akkuma qamadii hunda misoomni ruuzii godinichatti baramaa dhufuu isaati kan dubbatan. Kanumarraa ka'uunis ruuziin duraan lafa ciccitaa irratti misoomaa ture amma gara kilaasteraan misoomsuutti ceheera jedhu. Godina keenya keessatti hojiin misooma ruuzii bara oomisha 2013-14 kan nuti jalqabne. Bara sanas aanaa 4 fi lafa hektaara 2,000 caalaa irratti jalqabne. Bara oomisha 2014-15 aanaa 2 irraa gara aanaa 4 irraa gara aanaa 12tti oomisha kuntaala hektaara 2,000 irraa gara 30,000tti siqatudha. Bara kana immoo dachaa hedduun dabaluudhaan lafa hektaara 221 ol haalli nuti oomishuutti dandeenye jira. Itoophiyaatti bu'aa damee qamadiin argame ruuziin dabaluuf hojjetamaa jira kan jedhan ammoo ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amanteeti. Akkasaan jedhanittis bara oomishaa 2015-2016tti lafti miiliyoona 1 ruuzii misoomaa jira. Ruuzii parsantii 85 kan ta'utti biyya alaatti galaa ture. Oomishni nu biyya keessatti hojjechaa turre parsantii 15 hin caalu kan inni kabar godhu. Inni iyyuu kan inni oomishamaa ture naannoo Amaaraa Fogaraa jedhamu kana ture. Garuu achitti oomishni oomishamu gara hektaara 150 hin caalu ture. Oromiyaan bara darbe hektaara 100 hojjete. Bara kana olii galatti gara hektaara miiliyoona 1.2 hojjenne jenne hanga ammaatti gara hektaara miiliyoona 1 hojjenneerra kana keessa harki caalu Oromiyaadha. Kan Oromiyaa kana keessa ammoo harki guddaan isaa sadarkaa tokkoffaatti kan argamu kan godina Jimmaa kana keessatti argamu jechuudha. Godina Jimmaatti hojiin damee qonnaan hojjetamaa jiru naannolee biraaf fakkeenya ta'a kan jedhan Dr. Girmaan hojiin qindoomina qabu yoo hojjetame wabii nyaataa yeroo gabaabaa keessa mirkaneessuun ni danda'ama jedhu. Hojiin godina Jimmaa irratti hojjetamaa jiru gama qonnaati Oromiyaadhaaf fakkeenya ta'urra darbee biyyaaf fakkeenya ta'aati kan jiru. Jimmi kana dura bunaan kan inni beekamu. Bunaan alatti waa'ee ruuzii namni Jimmaa maqaa kaasu hin jiru. Waa'ee qamadii namni Jimmaa maqaa kaasu hin jiru. Waa'ee dammaa namni maqaa Jimmaa kaasu hin jiru. Amma akkaataan Jimma irratti hojiin qonnaatti hoogganamaa jiru karaa qindaa'een hojii hojjechuun akka danda'amu. Akka biyyoolessaatti bara oomisha 2015-2016tti lafa ruuziin misoomaa jirurraa oomishni kumtaalli miiliyoona 50 ni argama jedhameetu eegama.